Akkuma argitan dhugaa absiitiin keenya takkattakaa jira. Irraa buusnee itti naqna amma. Kunoo bukoon keenya illee kana fakkaata. Bismillah. Absiitii keenyatti naqannee. Waliin maknee lonni kofee walumaan kan tolchinu ta'a. Asitti immoo bukoo isa yeroo biraan bukeeffataa jira. Bismillah. Hadhan tolchaa baallii isa tokko keessaa. Bismillah. Isa kana immoo bukeeffadheen lafa kaa jechuudha. Hanga guyyaa 3 fa'i. Maaliif jennaan qorraa yeroo ammaa kana. Bira sekarang mas tim kesannya lafa kaanna jechuudha. Asumanu salam tanda ganne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu nagaa keessanii fayyuma. Alhamdulillah nagaa fayyaa kooti. Isinillee bakka jirtanuuf haalatti jirtan hundumattuu rabbi nagaa isin taasisu. Nami hadda mana keessa walumaan kan oollu hataanu irra hedduun keessan yaa'uudhaan waan akkana kana ilaaluu akkuma mataa kootitti iyyuu nan jaalladha jechuudha. Waan namni mana keessa hojjetu viidiyoochuma hojjechuu isaatu yeroo namatti fudhataa namaaf hin mijatu malee hojiidha. Silaa bareedaadha. Yuutuubiinis hanga namni ilaaluuni ganamni laayikii godhuuni namaafi socho'a jechuudha. Laayikii godhaan isiniin dara. Hojii hojjetaa viidiyoo gochuun baay'ee ulfaata. Hojiidha hojjetamee bareedduudha. Hojii dabalataa jechuudha. Hojii lama. Naammayyuu harka tokkoon baallii qabuun qaba jechuudha. Harka tokkoon kaameeraan qabaara. Garuu harka tokkoon kana qabee bukeessuun qaba. Sirriitti bukaa'uu qaba. Sukkuumnee walitti adeebinu. Kun akkuma argitan bukeessee ka'eera. Anceesseera jechuudha bukeessee. Amma akkuma kanatti anniisa bishaanillee ittiin naqu. Boromtummaa isaaniin ammas sukkuumee bishaan itti naqee jedha jechuudha. Akka inni calalutti ammaaf hin qallisu akkuma kanattan kaa'a. Nagaa akkaataanii beekumsa namaa hundinuu addaa. Akkaataa namni mana ofii keessatti waatti hojjetatu jechuudha. Amma kana akkasitti gogaa isaatiin lafa kaa'ee guyyaa borii isaa immoo sukkuumee ammas bishaanitti naqee qalliseen lafa kaa'a hin calalaa. Iftaan isaa immoo irraa bishaan isaa irraa calalcha jechuudha. Calala isaa akkasii. Amma immoo absiitii buusee amma absiitiin kofa'utti jechuudha. Buna akaawuudhaaf deema. Bunni meeqa akka ta'e beektu? Bismillah. Maal birrii nu biraa birrii 1,000 jechuudha Jimma keessa. Kara biraa garuu birrii 2,200 waan akkasii jedhamaara. Yeroo nu biraa birrii 650 kara Finfinnee kana Adaamaa kana 1,000 galeedhamaa ture. Amma waluma qixxaataa jira gaala. Hin jiru asis jedhe. Gabareen hin qabu bunni hin jiru. Jabaatu sigaa kun nama dhugu nagaa waan sila rabbi nu dabarse namnu isaa wallalaa. Wallah. Birrii 1,000 kiiloon tokko. Allah homaa miti. Inuma jiraatame inuma dhugama. Inuma nyaata bas. Alhamdulillah hin jiru garuu. Kun jabaate yeroo tokko afaanuma keenyatu waan nutti fidaa. Yeroo waa jabaate waa akkas ta'edhame uy jechuu malee alhamdulillah hin jiru jechuudha. Akkasii meenis ne walitti adeebinu walumaan haakofnu si biddeenas walumaan tolchinaa waxiis walumaan hojjannaa. Qara tokko hin deeminaa viidiyoo kana naa waliin tura laayikii godhaa jechuudha.
Mammoo as biratti waawwaxii jechuudha. Misira difina hojjetamanii hallichaa keenya jechuudha. Manni bilchaatutti itti yaada waan hojjedhu. Naa qoshashaan qabu baay'ee tokko qulqulluudha. Isii kan habashaa maal jedhan isiitu biyya uummata ta'e qabdi malee inni kun misira faranjii jedhama. Inni kun waan tokko qoshashaan qabu. Amma kaasuma miiccineerra keenya buna keenya dhaqnee koofna buna miicceen ka'ee amman buna kaawwatti immoo qonnaafa bilchaatu akkasii gaafama sagal wal keessa hojjechuudha. Kun akkuma argitan miiccee fideen jira. Bismillah asumattaniin mistiiruma irra kaawwee dhuttan miiccee. Namoonni tokko tokko yeroo inni bilchaatee ka'ee bishaan miicca fa'i. Bismillah misirri bilchaatee ka'ee miiccamu vaayitaaminii isaati jechuudha. Gurraachi inni irraa gannamu malee xurii miti. Amma kun of yeroo sadii wayii maal akkasii miicceera bakka qoshashaan irraa baheera. Erga bilchaatee ka'ee immoo inni gurraachaa'u vaayitaaminii isaati faayidaa isaati ko. Nama miiccee keessaa ganna kun argee wallaahi misirri difinni bilchaatee ka'ee jechuudha. Miiccamu an akkasittan godha gameetiin akkatti gootan beeku. Istoofittan irra kaa'a. Bismillah. Manina bilchaatutti dhaqee buna koo akaadha jechuudha. Kun akkuma argitan ibidda qabsiifadheen jira. Buna ibiddattan akaaha. Maaliif jennaan bismillah. Danuudha. Kaskas. Kuno akkuma argitan ugaa amma nafsiitii buufame kofa'ee jira. Cuwee qallifannee tolfannee jechuudha. Kan tolchaatti deemna. Eeleen illee ho'iteerti. Kuno akkuma argitan waxii misiricha hallichaan hojjedhee bahee jira. Bismillah. Marratti kaa bifeen kana fakkaata. Kita tukun kamera ke banyak kita tukun. Itu nasin tahu.